Asirraa jirtu hordoftootaaf daawwattoota gammee tuubii nagaaf jaalalli tokkummaa waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Har'as dambalii jaalalaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammee tuubii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Yeroodhaaf maqaa koranaaf taraa dhaladhee kanan guddadhee godina Shawaa Kaabaatti. Maarreegaanis akkuman dhaladhee guddadheen maatiin koo mana barumsaa naannoo kiyyatti argamu na seensuun na eegalchiisanii. Dhagaa seenaan koo kun kan inni eegalu biraa 2004 irraati. Gaafa guyyaa kanaa na yaadadha mucaa ollaa koo kan ta'e amma magaalaa Finfinnee jiraachaa kan jiruu fi Birreetti namni jedhamu tokko gaaffii jaalala naa dhiyeesse. Anis maatii kiyya keessatti baay'ee waan na kabajanii fi hangafallee waan hin ta'eef obbolaa koo na booda jiran waan hin taane dhaalchisu jedheen mucaa kana asiif achi qabu eegale. Egaa mucaan kun haga waggaa lamaa harkana waliin rakkatee booda gara magaalaa Finfinneetti akka imaleen mucayyoo naannoo keenyatti argamtu tokko waliin deddeemuu eegale. Anis egaa bara 2006 jechuun waggaa lama booda gaafan mucayyoo kana biratti isa argu aaruu fi isa hordofuun eegale. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Yeroo sanatti mucayyoo hiriyyaan koo kun jaalatee jiraattu magaalaa Finfinnee turte. Ji'a 7 booda isheenis gara Finfinneetti mala ishii taasiste. Innis egaa ammanatti deebi'eet ati na aarsitee yookiin waggaa lama guutuu waan nama karaarsiteefan si aarsuuf xiiqiidhaaf godhi malee mucayyoo kana jaaladheen jiru naan jedhe. Anis tole jedheen jaalala isa waliin eegale. Akkuman jaalala isa waliin eegaleen dhiironni hedduun gaaffii fi xalayaa garaagaraa gara maatii kootti argachaa turani. Egaa filannoon ani qabu barnoota kootti fufuu yookiis heerumee bultii horachuu waan ta'eef anis yeroo sanatti umuriin koo heerumaaf waan hin geenyeef heerumee mana dhaabbachuu hin barbaanne. Yeroo kanatti ani barattuu kutaa 7ffaan ture. Umuriin koos naannoo waggaa 13 caalu. Anis filannoo waan hin qabneef dhiirotaan butamee iddoon taane taa'uu irraa yookiin cabee hafuurra jedheen gara magaalaa Finfinneetti malee hojii mana namaa keessa seeneen hojjechuu eegale. Amma egaa yeroon isaa baay'ee ulfaataa fi yeroo rakkisaa keessa seeneen jira. Yeroo murtaa'een booda adaadaa kiyyaa Faransaay Lagaasiyoon jirtu tokko bilbileen akkanattan jira kan kana jedheen waan itti jiruu fi maaliif akkan Finfinnee jiraachaa jirutti isheetti hime. Isheenis lakki na bira kootuutii barnoota keetti fufuu qabda jettee ofitti na waamte. Anis mana haadha ormaa kanaa baheen gara adaadaa kiyyaatti malee. Akkuman adaadaa koo bira deemeen adaadaan koo mana barnootaatti na deebiste. Mana barnootaatti deebuuf waraqaan gaggeessituu akka abbaan koo biyyarraa naa baasisee naaf itti himte. Abbaan koos kutaa 7ffaadhaa waan addaan kutee deemeef waraqaa gaggeessituu kiyya naaf fidee dhufee barnoota kiyya eegale. Akka carraa ta'ee yeroo sanatti adaadaan koo kireeffattee manni isheen galtuu namoota dhalootaan ginda baratti ta'anidha. Ana iyyuu dabalatee ijoolleen kutaa 7 baratan nama 3 turre. Mucaalumtii warra mooraa nuti kireeffannee gallu suni nama yeroo sanatti hojii qabuu fi barataa digirii 2ffaa ture. Innis yeroo baay'ee galgala irra deddeebi'eet sirbaa gooticha Haacaaluu Hundeessaa maalan jiraa jedhu kana dhaggeeffata ture. Anis guyyaa tokko maaliif yeroo hundarra deddeebitee sirba tokko kana qofa dhaggeeffatta jedheen isa gaafadhe. Innis sirba kanarraa seenaa fi waan baay'een qaba jedheet natti osoo hin barbaanne cufeetumaa irra naa darbe. Egaa mucaan kun akka hedduu na jaalatu natti himee jira. Akka carraa ta'ee anis hiriyyaa waan hin qabuuf mucaa kana jaalachuu hin dandeenye. Garuu hiriyyaan ani hiriyyaa kootu jedhee jaalachaa osoo hin jiru gatee gara Finfinnee dhufe sunis dhufee Finfinnee galee jireenya biraa eegalee jira. Haa ta'u iyyuu malee adaadaan koo kun akkan ijoollee kana waliin dubbisu naan eeyyamtu ture. Isheenis hojii natti baay'ifte waan ta'eef anis yeroo hedduu kophaa koo dubbisuun filadhe. Egaa amma yeroon isaa yeroo gannaa ta'eera. Barnoonnis xumuramee barattoonni gargar galanii jiru. Anis ganna kanaaf maatii koo dubbisuu waan hin qabuufan gara maatii kootti malee. Garuu osoo gara biyyaatti hin imaliin duraa akka carraa ta'ee abbaan mana adaadaa kiyyaa kan magaalaa Finfinnee keessa hojjetuu fi umuriidhaan illee hedduu guddaa kan ta'e tokko waliin guyyaa tokko gara cidhaa waliin imalle. Adaadaan koos akka carraa ta'ee guyyaa kana gara
biyya lafa dhaloota ishee yookiin lafa dhaloota kiyyaatti imaltee jirti. Egaa akkuma cidha oollee galleen galgala gaafa manatti deebinu anaa fi isa qofatu mana keessa jira. Akka carraa ta'e immoo ibsaanis badee ture. Anis filannoon ani qabu barii laaqana fudhadhee gara mana barumsaa waan an deemuuf laaqana hojjetadhee isaafis laaqana hojjedhee fi gara ciisicha kootti malee ciisicha kootti akkuma maleen abbaan manaa adaadaa kiyyaa kun dhufee lafa nan ciisetti na qabate. Anis yeroo sana umriin koo 15 ol waan ta'eef rabbi na gargaaree anis iyyee innis ganna dhiise. Sana boodaa mucaan nuti gibbii isaanitti yookiin mooraa isaanitti gallu kun fiigee balbala banatee gaafa gadi ba'u anis iyya koo nan dhiise, innis dudubbii isaa waan dhiiseef mucaan kun maaltu ta'e jedhee gaafannaan lakkii homtuu rakkoon hin jiru jedheen. Sana booda garuu ni dubbatta yoo ta'e jireenya kee borii irratti murteessitee jirta. Achis jettee nam tokkotti osoo hin dubbatiin jiraachuu qabda naan jedhe. Anis baay'ee waan natti ulfaateef filannoon ani qabu al lammaffaadhaaf mana kana godaanuu ture. Sana boodas ani barnoota koo addaan kuteen gara maatii kootti deebi'e. Maatii kootti akkuman deebi'een yeroonsaa yeroo gannaa waan tureef hiriyyaan koo dura jaaladhee jiruu fi hiriyyaan isaa tokko waan jiruuf isaanis wal agarree tattaphachaa turre. Sana booda ammas bifa kanaan bakka dhaloota koo kanaa jiraachuu waan hin dandeenyeef gara magaalaa Finfinneettan deebi'e. Anis akkuman deebi'een firri abbaa koo tokko gara naannoo Walloo safarii sana waan jiraniif isaan birattani malee isaan biras takka akkan tureen ammas hojii argachuu hin dandeenye waan ta'eef gara maatiitti malee maatii biras hin turre. Egaa jireenyi koo deddeebi'uu fi maraan martoo akka gundoo yookiin safeedii taateetti. Anis amma maatii biraa Finfinneetti deebi'ee naannoo Birbirsa Gooroo yookiin Goorkisii osoo jiraachaa jiru mucaa tokko wal bare. Yeroo sanatti dhiironni hedduu waan na rakkisaniif mucaan kun haga ta'e dhiirota kana narraa ittisuu danda'a jedhee waan yaadeef san qofallee osoo hin taane naannoo tokkotti waan dhalannee guddanneef jedheen isaaf gaaffii jaalaasaa irraa fudhadhee. Akkuma gaaffii jaalaa irraa fudhadheen guyyaa murtaa'e booda maatii bira deemnee obboleettii kootiinan wal si barsiisa jedhee gara mana isaa na fudhatee deeme. Garuu dhugaan jirtu akkas miti. Obboleettiin mana inni jedhu kana keessa hin jirtu. Inni kan galu kophaa isaa waan ta'eef anis tole jedhee ergan mana isaa seeneetii obboleettiin keessa jedhee gaafadhuyyuu obboleettiin isaa dhufuu hin dandeenye. Bilbila koo akkanarraa fuudheen lafti natti dukkanaa'e. Lafti dukkanaa'e waan jiruuf anis fira koo kana biratti maal jedhee akkan galu waan wallaaleef isa bira buluun dirqama natti taate. Gaafan isa bira bule kanas innis gaafa guyyaa 13 ji'a arfaffaa 2008 durbummaa koo narraa fudhate. Dhagaa mucaa kana guyyaa kanarraa kaaseen hedduu tokkoon isa jibbe. Ji'a tokko guutuudhaaf isa arguun feene akkuman isaa biraa galeen maatiin illee baay'ee natti ka'anii natti ka'uu qofa osoo hin taane baay'een dhukkubsadhe. Mucaan kun ji'a tokkoon booda naa bilbiluyyuu ani akkan biyya hambaatti malee nitti hime. Garuu sobeeni isa arguu waan hin feeneef akkas isaan jechaa ture. Sana boodas rabbi naa milkeessee gara Beeruutti malee Beeruutittis imalee mucaa kanaan walii bilbiluu eegalle. Garuu yeroo dheeraadhaaf kan naa eeyyamame nam tokko qofa waan tureef sun immoo maatii kootiifan bilbilaa ture. Anis turtii waggaa lamaan boodaa gara biyyaattan deebi'ee. Akkuman gara biyyaatti deebi'een mucaan kun maalirra turte, maal hojjechaa turte, maallaqa hagamii qabdaa na dhiphisuu eegale. Anis egaa kana sana hin jenne baay'ee waan na dhiphisuuf baay'een itti gadduu eegale. Gaafa nan uffata gaggaariffadhu uffata akkana maaf uffatta, dhiira maaf ilaalta jedhee natti naafuu eegale. Inaaffaa isaatiif baafii galaa dhabee jedheen cinqii yookiin dhiphina hin taane keessa seene. Innis egaa abbaa barbaadee bilbilaa, abbaa barbaadee wajjin taphachaa. Ana garuu bilisummaa sochii koonarraa mulqe. Anis amma isa jibbuun eegale. Al lammaffaadhaaf egaa duubaa yaalus yeroo sanatti sababa mucaa kanaaf waan dhukkubsadhee tureef guyyaa 15f maatiin koo gara Tsabalaa yookiin bakka dhiqannaa Dabra Libaanoos jedhamutti na geessanii achi na tursiisan. Anis yeroo sanatti maatii koo maallaqa gamiin qaba jedhee isaan gaafachuun na sodaachisee ture. Hagan hojjedhu hundumaa maatii kootiifan erga. Garuu isaafis maallaqa xiqqoo taatuyyuu ergeefin ture. Nama jaalatteef erguun
baay'ee waan nan gaabbisiisneef anis maallaqan isaa erga kanatti gaabbii tokkoyyuu hin qabu. Maaliif garaarraan jaaladhee waanan isaa ergeefi anis akkuman fayyee tsabala sanaa bahin bara 2011 ji'a tokkoffaa gaafa guyyaa 11 biyya Beeruutitti deebi'ee imala koo taasise. Har'a kanan jiraachaa jiru biyya Duubaay keessa. Mucaan kun har'allee taanaan anaaf hin ta'u. Maaliif jennaan jireenyi isa faana jiraadhu jireenya dhiphinaa, jireenya cinqii, jireenya inaafi waan ta'eef namni akkanaa kun nan baasu. Har'a egaa ani kanan jechuu barbaadu yaa hiriyaa koo kaleessaa har'a kan jiraachaa jirtu magaalaa Finfinnee keessa yeroo dheeraadhaaf si wajjin jiraadheen jira. Garuu jireenya si wajjin jiraadhe keessatti jireenya gammachuu takkaa hin dabarsine. Jireenyi nan dabarse jireenya gaddaati. San qofa miti fedhii kootiin alatti waan durbummaa koo yookiin kabaja koo narraa fudhatteef hedduu tokko yeroo sanatti waan madaa'ee tureef keessa kootii si baaseen jira. Yookiin onneen koo siin haguugdee jiraachuu hin dandeenye. Akka namoonni tokko tokko jedhanitti nama durbummaa ofii kennaniif ni jaalatu jedhu. Ani garuu faallaa kanaati. Maaliif akka ta'e wallaalus yeroo sanatti fedha kootiin waan hin taaneef ta'uu danda'a jedhee yaada. Durbummaa koo yookiin kabaja koo siif laadhuyyuu ani har'aa si waliin jiraachuu hin danda'u. Keessi koo baay'ee si jibbeera. Si jibbuun koo kun immoo nama biraa jaaladheen osoo hin taane waanuman sin feeneefi ani fi ati daandii tokkorra imaluu hin dandeenyu. Kanaaf dhagaa kana naaf beekiitii Rabbii waaqa si uume jedhii na dhiisi. Maaloo nan dhiphisiin. Gaaraan kee kan biraa baga yaadee maalan qaba sirraa dubbiin baddee urga deemuuf kaatee cufee garaa humnaan sin hambisuuf fedhii kee jira. Naafis jira naafis jira naafis jira naafis jira. Gaaraan kee kan biraa baga yaadee maalan qaba sirraa dubbiin baddee urga deemuuf kaatee cufee garaa humnaan sin hambisuuf fedhii kee jira. Ana hiriyaa kee duraan si jaalachaa turtee fi dirqiin si faana turtee kanatti beektu sana hiriyaa koo naannoo Kaasaanchis jiraachaa jiruuf nagaatti. Tole egaa obboleettii keenya seenaa kee waan nu qoddeef guddaa galatoomi. Yeroo baay'ee gurrii waan gaarii yoo dhageesse bareeda. Garuu gaddis gammachuunis jireenya keessatti lamaan wal cinaa deemu waan ta'eef atis egaa fedhiin kee hiriyaa baay'ee jaalattu kanarraa gargar ba'u waan ta'eef hiriyaan kee kun maaliif akkasa jibbite innuu ni beeka jedhee yaada. Yaa obboloota koo dhiiraa mee waa isinii jedhu dubartoota firiideemii yookiin bilisummaa dhoowwuun hin taatu. Keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessa nama kamiyyuu yaa ta'u daa'imni xiqqoon illee bilisummaa dhuunfaa ishiitii barbaaddi. Kanaaf eessaan baate eessaan galte jennee wal dhiphisuurraa bilisummaa walii kenninee yoo kan dogoggora qabu ta'e adeemsi kee asitti dogoggora qaba. Kanaaf asitti sirreessi. Kana yoo goote ani si waliin turuu hin danda'u jennee wal gorsuu osoo qabnuuti. Shamarran waan humna qabnuuf yoo dhiphifne gaarii ta'e natti mul'atu. Jaalalli walii galtee barbaaddi. Jaalalli obsa, gorsaa fi dhoksaa barbaaddi. Kanaaf egaa waan kana hojiirra oolchuu akka qabnuun isiniif dhaama. Ammaaf egaa homaa jechuu hin danda'u. Hiriyyaan kee kunis waan si rakkiseef yoo kan dhaga'u ta'ee dhiifamallee si gaafatee atis dhiifama gootee fi waliin jiraachuu dadhabduyyuu akka isaa eebbiftu immoo gama kootiin gorsan ani siif qabudha. Kanaaf yaa obboleettii koo Rabbiin kee jireenya kee siif haa qajeelchuun anis eebban si eebbisudha. Daawwattoonni Gammee Tuubiis obboleettii keenya kana jireenyi kee siif haa milkaa'u jedhaatii eebbisaanii yaada keessa yeroo kamuu nuuf qoodaa. Gammee Tuubii laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Haala gaariidhaan deemaa jira. Waan na gargaaraa jirtaniif immoo ulfaadhaa galatoomaa galatan dhabinaan siin jedha. Har'aaf xumureeraa. Horaa bulaa deebanaa. Gammee Tuubiidhaa Oromiyaarraa.